jai Mijuel Mijuken Bari naga Wara bari naga Ala warri naga Warra fori naga Eri naga Eji naga Ala dalchi naga Ala kurmi naga Ala warri naga Nor naga ya kawaki naga nugu Ullan naga Ulle bulla naga Waki robe ala tambaragu Lendo merkete okolegu Naga waki nugu Nor naga ya katisa ule naga ya Tisa ule naga Elema gadi naga Tisa naga ya paniga Nageni olega Mijai Karra mijai Tana mijai harka fuune daawwattootaaf dhaggeeffattoota Qaanqee Show yaa nageenya badhaadhaa baga waggaa haaraa 2017 nagaan itti singee waggaan 2017 bara gammachuu bara badhaadhinaa bara bilisummaa bara mul'ate keessan hundi galmasiniif ga'u akka ta'u hawwii keenya yeroo hundaati. Qaanqee Show hundeeffama waggaa tokko bara 2016 amajjii keessa kan hundeeffamte har'a waggaa tokkoffaa keenya kan lakkoofsifanne guyyaa har'aati. Qaanqee Show waggaa tokko keessatti hojii seen hojjettes waan sadiirraan dubbachuu barbaada. Hojii Qaanqee Show waggaa darbee ergi hundeeffamne waggaa 2016 keessatti hojjenne yeroo baay'ee daawwattoonni Qaanqee Show barreessuudhaan jaallanneerraa nuti toleeraa galatoomii horii bulii kan nuun jettan waan sadiirraati. Hojii waggaa darbee hojjenne keessaa inni kaan hojii hin taane jechuu koo miti. Hojii kana keessaa sadii the toppest warra toppiirra jiran warra jalqabarra jiran keessaati. Tokko maatii qabsaa'otaa iyyaafannoo maatii qabsaa'otaa keessaa maatii obbo Leencoo Lataa fi Dr. Kuyyee Kumsaa Hurriyaa Leencoo wajjin wal isin barsiisuu kootti namoonni baay'een gammaddan bu'aa bahii maatiin kun keessa darbe bartan rakkoo dararama maatiin kun keessa dannamate maal akka ta'es warri hubattanii Qaanqee Show nu galateeffattan tokko isa kana. Inni lammaffatii qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti waggaa dheeraadhaaf nama qabsaa'aa ture lubbuu isaa tokko itti dabarsee nu kenna akka inni ijoolleen qabnetti warri beektan intala isaa ijaan arguu keessanitti sagalee isaa dhaggeeffachuu keessanitti warri gammaddanii nu barreessan intala obbo Guutamaa Awaas biiftuu wajjin wal baruu biiftuun gama Qaanqee Showtti dhufte isinitti haasa'uun hedduun keessa warri gammaddan warri Qaanqee Show galateeffattan keessaas kun hojii keenya isa lammaffaati. Inni sadaffaa qabsoo adda bilisummaa Oromoo keessa waggaa 40 dura nama qabsaa'aa ture lubbuu isaa tokko itti dabarsee nuuf kenne amajjiin guyyaa tokko guyyaa waboo jedhamee akka ayyaaneffatamuuf rasaasa yeroo jalqabaatiif nama dhukaase Jaalle Elemoo Qilxuuti. Jaalle Elemoo Qilxuu ijoollee qabaachuu isaatti warri hin beeknes ijoollee isaa kana bartanii gargaarsa yeroodhaaf kennamuufis irratti hirmaattanii gootaniif kun hojii boonsaa hojii gaarii Qaanqee Show keessaa isa sadaffaa ta'uu sees filannoo isin bira arganneen kanaaf isin galateeffachuu barbaada. Hojii Qaanqee Show amma hojjenne kana keessatti yerootti dhagaan Qaanqee Showtti hin darbatamin hafes hin jiru. Sana hundumaa garuu dannamannee bira dabarreera. Sababiin isaa dhugaan hin qallatti malee hin cittu jedha Oromoon. Hojiin Qaanqee Show akka dhaabbatuuf waggaa 2016 kana keessatti dhagaa baay'een irratti darbatamu malee Qaanqee Show murannoo qabduun dhagaatti darbatamu kana fuutee ispaaltii gootee irra ceetee as geesse waggaa tokkoffaa keenya guuttanne. Waggaa lammaffaa keenya yookaan bara 2017 fuula keenya dura jirus bara nagaaf bara gammachuu bara hojii bara saba keenyaaf hojjennu bara oromummaaf hojjennu bara bilisummaaf qabsoofnu akka nu ta'u abduraalee kumaan hin baane jedha kunni dubbiin jabaatee mirgaa biyyaa falma dhaloonni har'uma jabeessi bullaan lafee taati tiruuni mirga uumamaallee nurraa mulquuf jirti jarreeni ulaan baniini kophaa jalaan seenti gadeeni Dallaa jabeessi abbaadumaan tolti qeeni jedhini ijaarsa kee tolchi jedhini abbaadumaan tolti qeeni gumaasi nyaanni maallaqaani ajjeefne baafana dhiigaani sodaa qawween qabnu jedhini of kaabachiisuun eegumaani non qabdu dinan tuffatini gaayyoon dhiira okkolchiisa
dinamanin alagaan bineensa bishaan si nyaatu si kofalchiisa. Nu callifnaan arba ciise seetee nu dammaqna boolla meeqa buute. Akka dhukaafteef silaa dhumneerra gamtaan lolle kanumaaf cimneerra. Warroota uummata Oromoo taasa'u saba keessanitti dubbachuu barbaadaniif balballi qaanqee shoo yoomiyyuu banaadha. Gama qaanqee shootti dhuftanii uummata keessanitti taasa'uun dhaaba kamiyyuu haa ta'u, uummata kamiyyuu haa ta'u, hawaasa kamiyyuu haa ta'u, gaarii uummata Oromootiif dubbata kan ta'e hundumtuun dhufee haasa'uun ni danda'a. Qaanqeen shoo kan keessan kan kooti kan hunda keenyaati. Qaanqeen shoo kana booddees olola isee irratti oofamu dhagaa isee irratti darbatamu hundumaa injifattee akka keessa dabartu waadaan isiniif gala. Har'as sagantaa isiniif qabadhee dhufeera. Sagantaa keenyatti utuu hin ce'in Galatan sakamne afaan keenya. Sejennati wedduu keenya galatan sakamne afaan keenya. Sibiitu sanuura keenya si jaalala keessa keenya taphaa keenya jennee waaqesseera seenee dhibbee yeroo gaarii siif galanne. daawwattootaaf dhaggeeffattoota qaanqee shoo sagantaa amajjii 2 bara 2017 har'aa keessattis qabsaa'ota adda bilisummaa Oromoo qabsaa'ota gameeyyii duraanii dubbisuu eegalle har'as keessummaa addaan isiniif qaba. Keessummaan koo har'aa bara 1978 qabsoo adda bilisummaa Oromoo dirree ba'aa nama makame ijoollummaa isaa keessa. Hogganoota qabsoo adda bilisummaa Oromoo gurguddoo duraanii wajjin nama qabsaa'aa turanidha. Bu'aa bayii hedduu keessa dabarsee har'a geera. Kan dhalatee guddatee Gaala Mul'ataatti. Hawwisoo Caffee Gadaa keessattis akka dura ta'aatti ta'ee nama geggeessaa turedha. Gochuunis nama beekamuudha. Jaallee Gugsaa Galmooti. Jaallee Gugsaa Galmoo qabadhee isiniif dhufeen jira. Bu'aa bayii isaan keessa darban irraa maal baranna? Qabsoon bara isaan geggeessaa turaniif qabsoon ammaa kun maal fakkaata? Wal cinaa qabne akka laalluuf Jaallee Gugsaa Galmoo bakka isaan jirurraa dubbisee gama keessanitti fide. Maarree turtii gaarii Jaallee Gugsaa Galmoo wajjin. Jaallee Gugsaa Galmoo afeerraa qaanqee shoo si godhe simattee bakka kanatti argamu keetti guddaan si galateeffadha. Mee Jaallee Gugsaa Galmoo eenyudha? Dhaloonni kee guddinni kee maal fakkaata? Daawwattoota qaanqee shoo wajjin akka wal bartu si afeera. Hayyee ani Gugsaa Galmootiin jedhama. Maqaan Gugsaa Galmooti. Kanaafuu bakki ani itti dhaladhe Gaara Mul'ataa Una Baddannoo Laga Mancoo bakka jedhamutti dhaladhe. Laga Raamii achumatti dhaladhe achumatti guddadhe. Kanaafuu barri ani achumatti dhaladhe achumatti guddadhe barri qabsoo kanatti dabalame bara 1978 sana dura ammoo ijoollummaadhaan qabsoo kana keessumatti ababee dhugatti lafa seenaa iddoo keessatti deddeebi'ee bal'inaan kaasu. Leenjii yookiis qooda fudhannaan kee adda bilisummaa Oromoo keessatti yeroo sana maal ture? Duraan qabsoo kana yeroo itti makamu ijoollummaa kiyyaaniin
waraana bilisummaa Oromoo kan naannoo keenyatti yeroo sana Somaaleen ol dhuftee fi naannoo sanitti humna guddaadhaan waraana bilisummaa Oromootti duulaa turte. Yeroo sanatti anis ijoollummaaniin humna kana akkuma humna ijoollummaadhaan nama tokkootu naannoo keenya kanatti waraana biraafee ture Jaal Milkeessaa Gadaa jedhama. Isa kanaatu ijoollummaa tanaan nuti waliin nu qabee ijoollee dargaggeeyyii kana nu leenjisa. Wanni nuti leenjifamnuufis yeroo san nuti waraana taanaaf osoo hin ta'in achumatti barumsa waraanaa kanaa fi ispoortii waan adda addaa nu gooyisa. Akkasumatti isaa wajjin turre isaan nu barsiise ganduma turre maayyii irratti akka mudnaa hawwisootti ijaaramnee maqaa hawwisoo biiftuu Oromiyaa jennee hawwisoo sanaan ijaaramnee hawwisoo sanaa wajjin waraana bira deemnee agarsiisa godhaa turre. Naannoo waraanaatti deemnee agarsiisa adda addaa godhaa turre. Achumaanuu osuma tanaan jirruutu maayyii irratti bara 1979 hora sabaatu jira jedhanii nu yaamani karaa Rayyuu jedhamu yeroo sana Jaal Bariisoo Waabeetii fi Jaal Abbaatii faa jira. Akkasumatti isaan bira deemnee namni isaan biratti yeroo san qopheessee beeyse Jaal Guddataa Gurmuutii fi Jaal Leencoo Eleequu jedhani. Jaallan sun hundinuu fuulli rabbiitti haa tolu yeroo jiranii. Akkasitti isaanii wajjin turre kora san deemnee kora san irratti illee milkoofnee haalli kora sanii hanja'uu dhabnaan gara biyyaa deebine gara biyyatti hoggaa deebine 79 ganda keenyatti deebinee gandi keenya immoo hoggaa nuti qodeebine inni sakattaa nurra bahee sakattaa baasee maayyii irratti nutiis beekamnee jennaan gara waraana bilisummaa Oromoo sossoonee ijoolleen gaafa san waliin sossoonee amma irra hedduun isaanii gara biyyaa deebitee anuma qofaatu yeroo san waraana biratti biraafee akkasitti inni waraana dabalame 79 maayyii irratti gara ji'a banaatiin gara dirree leenjisaa deemee akkasitti 78 irraa kaasnee akkasumatti jala wajji ture. Leenjiin ati adda bilisummaa Oromoo keessatti yeroo jalqabaatiif fudhatte maal ture? Leenjiin ani jalqabaaf dirree waraana bilisummaa Oromootti fudhadhe leenjii malee waraana bilisummaa Oromoo ture. Leenjii waraanaa kan sadarkaa duraa fudhadhee ture. Achi booda deddeebii keessa leenjii adda addaa fudhachaa ture. Yeroo sanaaf naannoo lolaa bakka barumsa waraanaa achittiin sana fudhadhe jalqabaaf 79 Lolli ati yeroo jalqabaa akka waraanaatti irratti hirmaatte yaadatta? Jalqaba nuti lolaa burqaa lolaa janiitii bakki tokko jirti achitti waraanatti dhufnee haalli naannoo keenyaa sun nu aanjuu dhabnaan nuti nama hedduudhaan achitti dhufne achumatti anaa fi Jaalaaneessoo Waaree ijoollonni biraas hedduu jira. Jaaladdeessaa Waaqoofaa wajjin Jaarturee Ulloofaa wajjin ijoollota hedduu wajjin achitti humna sanitti dhufnee Jaalturee yeroo san waraana ture humna nuti isaa tokko tureni. Akkasumaan leenjisa san fudhannee gaafa achirraa baanu akkuma achirraa baaneen Jaalararsoo Biqilaati abbaan saayilii keenyaati. Buttaa humna turree bilisummaa janii Dursaa Roobaati abbaan buttaati waliin kaanee bobbaanee ganda hirraa jedhanii jaarsa tokko hirraa jedhanii hirraa moo eenyu maqaan isaati yaatuu lafa jaamutti lolli dura nu eegale achitti asasaamaa ture sanallee keessa baanee humna kaambii isaa takka qorkee lafa jaamtu buraanaa bakka jaamtu akka kaambii godhatee sanallee dhaydhee sanaas irraa buqqaafne akkasumaan lola gaa oborraa san keessatti na bakka hedduutti lola godhaa turre humni keenya gaa akkasiin lola san dura eegalee jechuudha. Yeroo dheeraadhaaf achi keessaan ture akkasittiin dura lolli kan dura seene sana. Jaallee Gugsaa Galmoo hedduu galatoomi. Barri isaa bara dheeraadha 1978 kaatee qabsoo kana keessa turte. Bara sana keessa bara anni Oromoodha namni ofiin jechuu bara qaanfatu keessa qabsoo hadhooftuudha qabsoon qabsoodha akka maqaa seeti qabsoo keessa immoo qabsootu jira.
turaatii qabsoo kana keessa egaa bu'aa bayii baay'ee hedduu keessa dabartanii garuu isa hundumaa kana keessa guyyaan tokko jira guyyaatiin hin raanfanne gadda keessas yeroo gadda isa hamaa sana mee yaadatta? Yaa bareedaadha. Dhugaa ani sana dura mee waan tokko yoon gara duraatti si deebise duubaan si deebisa naannoon ani dhaladhe sanatti mancoo lafa jaamusanii xiqqoo si walitti barsiisuu fedha akkamii bakka sana si deebisuun fedha. Naannoon mancoo ani itti dhaladhe sana ijoollummaadhaan lafti sun lafa xiqqaadha rabbiin ramataa godhuu fi jaarraa abbaa gadaa fa'aa ijoollota keenya kabiraa tokko jira qindeessaa sirneessaa fa'aa jedhanii mucaan kun obboleessa Abdulbaasi Taajii Bishiraati gammachiis mucaan maqaa tokko nafaa seenu sana gammachiis obboleessaati qindeessaa sirneessaa jennaan mucaan kun nama naannoo keenyaati nama gandaatiis firahiyyaa achi booda isa kanaa fi nama tokko Yusuf Ali jedhaniin amma ganda keenya ture Yusuf Ali Sulee jedhaniin abbaan isaa abbaa Caffeeraa ammis kana isa kana faana warreen yeroo sanatti qabsoo kana ganda keenya keessatti nuti loonummaatiisuudhaan baranne yeroo sana jaarraa abbaa gadaa faani naannoo keenya san humna gabaabaa nama torbaatiin qawwee qaban nama torba qofaa qawwee qaba akkasitti achitti isaan kun qabsoo kana nuti loonuma bira baranne osuma loon tiksinuutu Yusuf Ali kun fuudhee bira nageessa hoottuu mee waan kana si garsiisaa maal akkana bira nageessa osumaan juutuun akkasi baree yeroo san uummanni keenya akka jiru jigeeti qabsoo kana dhangala'e haalli hamaa dargii tokko jaarsi maal jaaseeta rabbi ramataa godhuuf jaarraa abbaa gadaa aboo ani waan tokkoon isinitti himaa jaa nuti uummanni miliyoonni 30 jaa yeroo san keessa miliyoonni 30 nama miliyoona 5 gabroomne akkanatti uummata keenya boosa barsiisanii akkana godhanii isaa kana hunda namatti himaa kana hunda jalaa hatti bahuu dandeenyu haanee qabsoo godhu qabnaa jedhanii uummata nutti himan. Amma gaa yeroo san keessatti maal nuun jaa aboo jaa isin dargaggeeyyii ijoolleen amma ol deemtanii fi dargaggeeyyiin irra jirtan bilisummaa kana laaftutti hin dhuftu mana jaarrannee walii fuunee jiraannaa jiruu bultii jaarrannaa jettanii eeggattanii sana dhiisaadha. Bilisummaan booda hafuunee jiraannu bilisummaa booda kan akka gaariitti jiruu bareetti jiraannu lafa teenya dhabnee biyya teenya dhabnee akkana saamamnee abbaan keenya haadha keenya akkana godhanii irboon safarisanii gaangee isaaniitti yookaan waamsanii akkana godhan jee seenaa nutti himaa ture. Waanuma kana maal nuun jaaman yeroo gabaabduu booda manni keessan ni gubataa qabsaa'oo qabsoo kanaa diinni dhufee mana isinirra gubaa gaafa manni isinirraa gubate ammoo tayfumaa fi tufaala nurraa gubde malee waa takka wanni ati nu goote hin jirtu jaati diinatti himaa diina dura dhaabbadhaa jaarsi uummata dura dhaabbateetti boo'e. Nuti waan kana laalleetuma achumaan hawwiin kun ittiin hucciise nuti achumaanuu waan kanatti abamnee dargaggeeyyiin nin fuudha juu achumaanuu fuudhaa fi kana hunda duraan nu hime jenneetuma achumaan san jala kunne akkasiin wisoos taanee waraana dabalamnee gaalli biyya keessatti to'isuu dhabee mana keenya sanis akkasuma dhufanii ganda keenya san hunda guban 78 kana jalqaba isaa mana hunda gubanii horii hunda saamanii manguddoo ganda keenyaa Haji Bishiraa fa'aa rabbi ramataa godhuu fi ajjeesanii lafarraa harkisanii sayxamiin fa'aa nama guddaadha namoonni kuni namoota kana hunda fixanii guyyaa tokkichatti warra gartee dura taa'ota araddaa kana nam 9 bakka takkatti haroo Ahmad lafa jaamu irratti ani yeroo san ijoolleedha baqannee ganda gaara keessa deemnaa abbaa kiyyarra dhufe dhugaa isaan agarre jetii yaanii dhugumatti achirraa kaaneeti kulkaan hijaan nu seentee gandi keenya sun qabsaa'oo akkasitti harkiisuu keessa kutee guyyaa san duuba uummata hedduu hidhanii ijoollonni qawuma 7 tana fudhataniiti kaanii magaalaa Baddannootti qaceelan uummanni itti dhufee haa uummata hedduu hidhe gaa dargii uummata keenya nuu baasaa jedhan kaanii qawuma 7 tanaan dhaqanii halkan uummata biyyaa fudhatanii uummata san qindeessaan faan jaarraan faan dhaqanii dhaayaa san jaarraa abbaa gadaa faan achi gaddeebanii ganama akkasuma kararra deemaa dhufanii haroo Ahmad lafa jedhanitti achuma qubatanii kararratti gaa milishaa dargii kana uummata hidhaanii dhatti ol oofu ganammirraa burqaarraa uummata ol guuree magaalatti Baddannootti hidhaa oofu kana hunda guyyaa san karabbaanii poolisoota warra silaa dargii kana kaan fixanii
akkasitti achumaan uummata san hunda kaayatanii qabsoon akkasitti dhootee sababa sanaan dargiin waraana guddaa nu buusee uummata keenya hunda buqqaasee mana hunda gubee manguddoota keenya kana hunda fixee nama hedduu ajjeesee makiinatti dheeree farra harkisee Haji Bishiraa faa Sayyid Amiin faa Sayyid Maammad Nuuroo faa nama hedduugaa namoonni yeroo sana achitti dhumanii namni silaa nafne sababa sanaan kaanee nutis kulkanneetuma ijoolleen hundi qabsoo kanatti hidhattee ijoolleen qabsoo kana keessatti dhumte illee hedduudha tattee dabalamtee tabiyyatti haftee sachumaanu haga har'aatti gaa uummanni sun dhugumatti uummata diinni akka yeroo ammaatti gaafasumarraa kaasee lafti sun hundi lafa diinni firraa eegu lafa gammatti fuula gaddeeffatee duma diinni isin sorgoodha waa isin jaarraadha maqummaanuu jaarraa baasan lafa salgadda jaarraa beerillee yoo duduufte jaartii jaarraa akka sadarkaa kanatti qabsoo akkasii irratti uummanni keenya dhaasan dabarsee nuti jechuudha kaaneetti qabsoo kana keessumatti barree keessumatti ijoollummaadhaan qubee sachumatti eegallee akkasumatti keessa guddannee akkumaan siin jedhee maayirra diinni nutti dhufnaan gara waraanaa deemnee. Nafeelee dirree murtii guutoo callaa lafa jiiftu ija xiyyaaniin arkee way wallee nama waaluunis dibdee. Dhiiga isaanii nuti gumaa fudhanne namuu warra biluun kafalanne waa garii du'aa fitaa garii turaatu fitaa jennee jallifne malee dhaamsa abboon daganne usanii maal tetteenye walitti naraaramne waan hojjituun dhumne qajeelaa lammiitiyya ijaan gaafa saniiti. Waraana dabalamnee waraana san keessatti gaa burqaa lolaa lafa jamutti leenjii waraanaa fudhanne anaa fi aanessoo waareefaa nutis nama naannoo tokkooti akkasitti waliin humna takka dabalamnee lolaan ammas injuu kana seenne akkasitti turre qabsoo kana achirraa kaanee ani dhaabbannee xiqqoo tureetiin gara kutaa Arsiitti humna sana biraa gara kutaa Arsiitti nuti nama lama jaanaa fi barento dooyoo jenna mucaa tokko nu dubbusa warra waliin leenjisa fudhate naaf barento kana bira kutaa Arsiitti ol ergan ijoollee qunnamtii jira ijoollonni kun gaaddisaa roobaa nama jedhamu falmataa biyya abbaa guysaa warraa isaa miidha isaa barento ijoollota akkana jira boruu ijoollota kana hunda saayilii takka isaa nuti waliin kaanee kutaa Arsii waliin deemne akkasiin kaanee humna kutaa Arsii keessa bira dhaynee humna kutaa Arsii sana humna buttaa guulaa maayaa jedhama muraasa guulaa maayaa jedhama humni sun dhugumatti humna jajjabaa humna dabballoota ciccimaa qabu dabballoonni yeroo sana achi keessa turan jaalqindee isaa kanaatu achitti ramadamee achi jira jaalladhii gammadaa jira jaalabbaa biyyaa roobaa jira jaalguutamaa hawaasii jira jaallan ibsituu magarsaa miciyyoo jantakaallee jira. Ati hogganoonni keenya kan yeroo sana achi jiran hogganoota jajjabaa dhugumatti jaalgalaasaaf jaalgotobbaas faalleen achi jiranii achitti itti dhayne jaalgotobbaasiif jaalgalaasaan gara godina bahaatti kutaa gara Harargee biraa gaddabre nuti kutaa Arsiitti hafnee an jaallan kanaa wajjin achitti hafe namni gaa'ira xiqqaa yeroo sana ijoolleen ana isaan keessaa akkasitti waliin turre. Dhugumatti gaa jaallan kana hundaa'u anarraan tana kaniin kana jee dhugu hamtu jiru kaniin irraa ammeeffadhee mul'atti mul'atu jiru hundinatti kana kun dhagayama jaalguutamaa hawaas jaalqindeessaa sirneessaa jaalnadhii har'aan tana lubbuun kan jiru jaalabbaa biyyaa roobaati jaalabbaa biyyaa roobaas kunoo haalli gargar nu babaaseef yeroo ammaa akkatti jirra akkasanitti turre. Dhugumatti haala hamaa kutaa Arsiisan keessatti jaalabbaa biyyaa roobaa kana akka malee yaadadha. Namni waa deemee waraana kanatti waa funaanu namni waraana kana galtee onnaduu namuu karaa karaadhaan waliin turre. Akkasitti jiruu hamtuu keessatti gaa midhaan yeroo sanitti hedduu qaaliidha jiruun hedduu qaaliidha nuti humnichi jiru humna gabaabaadha. Akkasitti humna sanaa wajjin turre gaaf tokko kan hin yaadadhu. Dura dhukkube yeroo tokko hoggaan asii ol dhagu labsan busee hamtuu jira. Busee hamtuun akkana qabdeetiin jaalgutamaa kana yaadadhaa jaalgutamaan kun duuba deemeeti bineensa ho'i ajjeesee fide bineensa kana maali jennaan gadamsaa naan jedhe. Okay ani imma beela qoonqoon isna jirti busee hamtuun takkaan na jirti gadamsa kana nyaadhu jenna nyaachisa.
Ay bari jaalbisaa eegas booda wanni ati ma nyaatte hun beeytaa hin aan jette mijiyoon. Maaliin jeen? Ay dhaddeedhaa barii naan jette. Dhaddee biyya teenyatti gaa numa nyaatanii numaan beekaa garuu dhaddee tana takka qoree qabu takka ni beeytaa? Dhaddee barii. Okay. Haya gaa dhaddee taatu sumaa miti yeetumaan jennee akkasittiin isaan wajji ture jaalbutamaa yeroo sana jidduun na godhuu ture. Akkasitti isaan hundaa wajjiniin ture gaa isaanoo birattiin guddadhee barumsallee an duraan gad biyyatti hedduun barannee isaanumaatu barumsa idilees na barsiisee isaanoo birattiin afaan ingiliffaa saga tokko baradhee afaan hundaa saayinsii soomaa'uma isaan jaalbutamaa kanaan na barsiise jaalbutamaa jaalburiisoo haaluma akkasittiin isaan wajjin yeroo dheeraa dabarsee jaallan kanaa wajjin lola hedduu waliin seenne unkee lafa jaamutti waliin lola jabaa goonee magaalaa san hunda keessatti gaanjifannumaan gololcha guutuu magaalaa gololchaa magaalaa caancoo haroo lafa ammallee warbuu kana keessa bakka hedduutti lola goonee achi keessatti yeroo dheeraaf waliin turre jaallan kana keessatti nu biraa dhabaman yeroo san keessatti mucaa tokko jaalataa dhumuugaan jaa mucaa san akka malee wal jaalan anaaf isaa irra xiqqa mucaan sunis achumatti nu biraa wareegamee lafa naannoo dhumuugaa lafa jaamutti achi boodaas jaallan falmataa sunis falmataa biyya abbaa falmataa Booranaa jenna obboleettiin isaa dursituu Booranaa jenna amma Ameerikaa jirti mucaan kun hedduu nama birilleedha nama ija kana duuba mucaan kunis gaaf tokko lolli hamaan tokko caalaa tokko faa caalaa roobaa moo caalaa inni jenna mucaa tokko farra ta'anii guusaa warraa isaa mucaa jaan tokko farra lolli tahee naannoo lagutti caalaan kunii fi guusaan gubbaan dhawaman caala guusaan ni qabame caalaa fi ijoolleen gadiin ni wareegamte lola hamaan tokko humna keenya mudate tokko sanii aarii sana bahuudhaaf humna sana nama sagawaan sana dalagi sana barbaada turre. Kanarratti falmataan kun fiigee nama qawwee qabu tokko argee jala fiigee sooniin qabajuu duraa dhaawatee kufee hedduu nu dhagahamee falmataa kana gaachii isa fuunee deemnee bakka tokko geessinee awwaallannee yeroo gallu jaallan hedduu itti dukkanaa'e nama maraa'u. Kana jaalbutamaa hawaas waan jee jaaboo jaallan jee jaallan goonni dhaabbatu goonni birilleedha goonni ni cabaa. Goonni ni cabaati birilleen yoo lafa guute ni cabbii goonni akka sanaati obsaa waliin jiigaa namni hedduu wal obsisiise dhuguma haala akkasii keessa turree maayyii irratti gaa humni keenya humna xiqqaallee humna gabaabaa ture maayyii irratti 80 takka jaal araarsoo biqilaatii fi jaal galaasaan faan humna tokko karaa bahaa kanallee leenjisanii humna muraasa takkaa nuu fidanii dhufanii humna jabaa taaneetti kaanee baddaa keessa bobbaa'ee gallee lafa tana gaa lafti hota arsiituun lafa gaara guuguu jala lafa baddaa isii amaaraa qubatan ummata qubsuma amaaraatu jira amaarota dur fidee lafarra qubsiisee ummanni keenya bas lafa maalin siin jaa lafa kaasni quluun takka toora dhaabbatti burcuqoon takka irratti hin dhaabbanne lallayyaa keessa jiraata. Kana kaanee baddaa kanatti baanee amaara kana gaamee dubbisu qabnaa jennee kaanee keessatti ol qajeellee yeroo xiqqoo boodatti amaarri hoggaa nuti keessa bobbaanu haga duraa aboo wanda jaa nu dhiyeessaa maal jaa gaafa kaan nutti qophaawanii baddaarraa gaa nuti halkan isaan keessa bobbaanee guyyaa deebinee bakka biraa oollaa kana gaafa kaan nu jala deemanii arbaa guutuu kana gubbaa dhiibaa yaanii lafa tokko jira lafuma san jala oollee ganama subii kaanii achi nu marsan baddaa san irratti. Baddaa san irratti kaanii nu marsanii dhugaa gamana jennuus isaanii waan goonu jiru uyduu bakka jaan takka. Gaara gubbatti nu marsanii eegachi ganama subii ganama akkuma sa'a 7 waan akkasii ganama subii akka sa'a takka biyya teenyaatti lola eegalle guyyaa guutuu walitti oollee jalaan caancoo fi unkee fi bakka hundarraa bahee lola san keessa oollee lola san irratti gaa isaanirraa nama hedduu fidnee gara keenyarrallee uumaama nam takkaallee namni waa ta'e jiru saayilii 2 moo saayilii 3 yaalgamtee isaabaa miidha isaabaa jira. Akkasitti sana keessa oollee lola san irratti injifannee galgala keessaa baane ati haaluma akkasiitiin deebinee humna san gadhaabnee ijoollonni gaanutti yeroo san achi keessatti horanne
qabsoon tun horatte jaallan achi turan toomsaa fa'aa wajjiirraa qindeessaa fa'aadha. Ijoollonni yeroo qabsoon tun achi keessa horatte yaa namoonni jajjabaan yeroo san achi ture kumaan siin jee jaalnadhi jaalabbaa biyyaa jaalguutamaa jaalqindeessaa namoota jajjabaa hedduu jira humna hedduu bira jira. Aga kanaa wajjin namoonni yeroo san achi keessa humna irratti jaallan hawaas jaarraa gammadaa roobaa jaalbobbaasaa gadaa akkasuma obboleessa isaa tokko abdataa gadaa ijoollota hedduu jira mucaa amaan tokko jennaan haamiddoo obboleeyyan amdaa tufaa ijoollota hedduudha namoonni kun hundinuu dhuga ijoollonni kun kan qabsoo kanatti waliin yeroo sana nutti dabalamanii waliin jira ara nama hangoo jira mucaa tokko jira ammaas akka malee ani dhugumatti yeroo san keessatti akka malee jaalanna hokkoflee jennaan nuti nu hokkoflanii taphataa mucaan kun du'a hamtuu takka jalaa nu baase yeroo san mucaa kanaas nutti dabalamee inni kun ibsaa magarsaa jennaan yeroo ammaati akkasitti ibsaa magarsaa kun amma akka hiree innis nasiibuma bahee akkuma kiyya karaa suudiin kana jiraan se'a mucaan kun yeroo hedduu waluma goba qaqqabnaa haala akkasiitiin namoota kanaa wajjin turre mucaan kun yeroo tokko nuti osuma bobbaa gaa bakka hunda deemnu ganda tokkotti dhayne gandi kun ilma isaaniitu milishaa wajjin jira. Kana gaaf tokko ijoollee teenyetti qawwee nudhe yeroo qawwee nudha'u maayyii haatii waan nun jette isinittiin fidaati mucaa kiyyanarraan tuqinaa nuti maaliin nun jette aya jennee baallama nuu qabanii amma baallama sana qophumaan dhayne bakka qabannee ugaa jennu edaa isaan qophaawaniiti isiin amma waan jette darbii kana waan jette warra darbiiti aboo warra kanaanaatu isinii fixa akka jirtutti saylii guutuu tana fixeetiin isinii fidaa nu eegaa jetteen okay aya jennee dhayne edaa isin summii qopheeffatteeti summii sana gaa isin nyaata qopheessitee sangaa qalattee nama nagaan dhufne nu afeettee nu nyaachiftee achi booda summii sana nu nyaachiftee achi nu fixxee gaa silaa isin nu kennu barbaaddi kana mucaan kun amma yeroo sanatti hedduu walitti dhiyaannaa nama ijoolleedha yeroo san inni anis gaa isarratti qojabuma akkasitti mucaan kun bar waan akkanaa jira je'ee nu hime waan akkanaa jiraati yeroo bakka san dhaqan of eegaa jartiin tun summii qopheessitee muka tokko hajaan isinii qopheessitee mukni hafuurallee hin dhagayamu summiidhaa jaartiin tun summii isin nyaachiftee waraana isinii jaamtee isin dhoosisuuf deemtii nuun jette nu hime guyyaa kaaneetuma cal jennee dhaynee qophii tana waan qabnuuf hin dhaynee fi dhugaa nu dhaynu isaan gayyaamnee abbaa fi haadha gayyaamnee ayyee gurbaa keessan gorsaa akkana jettee haasa'uu osoo jirruutu gurbaan isaanii waraana fudhatee nuti amma nuti battala qabannee duraanuu eegu jirra achirratti dhukaasa waliif bannee nuti nyaata isaaniitis hin nyaanne nyaata isaanii isaanumaan nyaatee jaarsumaaf abbaan nyaatee isaan achitti dhumanii nuti ni baanee lola san keessaa wal dhufaafneetuma keessaa yaane haala akkasii kana hundaa mucaan kun maayyii irratti ittis beekamee qabamee achi gaafa kaan jalaa ba'e dhufee achumaan walaanatti waliin dabalamne inni kunis yeroo ammaa yeroo dheeraa waliin turre keessaa tokko dhugumatti gaala akkasiitiin kutaarsiisan keessa ture akkas dabarsinee faansiin jaallan sanaa wajjin yeroo ammaa gaa jaallan sun dhugumatti anis natti dhagayama har'a namoonni sun tokkoon isaanii namichi nama xiqqaadha mucaan amma siinjuu kana mobbaasaa ijoolloo yeroo san dabalante waa xiqqoo hawaasii fi gammadaa roobaa kunis obboleeyyan lamaanii hin jiranii abdataa roobaa kan abdataa gadaa kan siinjuu obboleessi gaara obbaasaa kun ijoolluma yeroo san dabalamte hin jiru ati akkasiin achi keessa turree yeroo san keessatti gaa uummata keenyallee diinni hedduu lafa qabsootti lafti suni hedduu irratti iyyadeeffatee gaafa nama 150 fa'aa walitti qabee caancoo sanatti fixee jira haroo tana keessatti nama hedduu akkasuma karaa warbuu kana lafa akkasii kanatti namni yeroo san fa'aa ammaas kan hin yaadatu tokko Haaji Daadhii nama jedhamu. Haaji Daadhii Doorii kun nama jaarsaa nama biyyaati nama qabaataadha nama ilmaan hedduu qabu akkasiin haajichi kunis qabsoo kanatti dabalame qawwee qaba yeroo sanatti nu dura abbaatii keefaa wajjin hojjechaa ture akkasitti inni kunis dhugatti nama faamiliin isaa dhaamtee yeroo ammaa keessatti Haaji Daadhiin kunis nama
argeessa ila argeessaa deemee maayira gaafa argeessaa yaad barreen cabusan ol deemee ilmaan isaa gadaa daadhii waayyuu daadhii ijessoo daadhii ijoolleen tun hundinuu ijoollee isaatii aga micayyoo caaltuu jangamtu caaltuu san qofaa bahe tara dhalaatiin mucaatu qofaa irraa hafe qabeenya isaa san hunda itti dhabee nama itti daaree nama ifi lubbuu isaatis itti dhabee nama akkasii faadha namni waanatti dhagayamu hedduu jaarolii akkasii naannoo ba'aa kanaas warra soolee jedhanii jaarsi soolee jennu kun ilmaan abbaan bisaa sooleeti abbaa dawoo sooleeti ijoollota biraa kan nama maqaa isaan hin beekneesi haati isaaniitis hundinuu warra Maamataajii jedhanii Maamataajii kunis nama yeroo sanatti obboleeyyan isaa Siraaj Maamataajii Ahmad Maamataajii namoonni akkana nama hedduu faamiliin abdataa Maamataajii haadha abdataa kana haadha mucaa abdiisaa jennaan abdiisaa inni achuma inni wareegame faamilii akkanaa kana hundaatu qabsoo Oromoo kana irratti wareegame yeroo san warreen kanaa wajjin warraan ture namaan beeku ati kana hundaan dhagamaa dhumatti hedduu waa hedduu jira waan irraa siimee kanaatu bakka kanatti qabsaawwan ni kufa qabsoon itti fufa irraanfachuu hin qabnu hogguu haa yaadannu haa wal yaadachiifnu namuu haa qaabannu waan dhaammatan qabu gootawwan kaleessaa kana qabuu hin qabne sammuu keenya keessaa kana qabuu hin qabne sammuu keenya keessaa gootawwan kaleessaa warri biyyaaf dhabne kan biyyafiif kennan kennaa daaddaa hin qabne takkitti lubbuu fi tajijjiirraa hin qabne takkitti lubbuu fi tajijjiirraa hin qabne warri biyyaaf jedhee ofii biyyee ta'e warri ofii dhabamee qabsoo asiin ga'e warri qabsoon haqaa isaaniin daraare warri lafee isaaniin sabboonummaa jaare lubbuu deebii hin qabne sabaaf dabarsanii abdii bilisummaa dhiigaan magarsanii warri ofii du'anii qabsoo jiraachisan lammii abdachiisuun kan diina naasisan seenaa awwaalame warri boollaa baasan aadaa tuffatame warri lafaa kaasan warri bilisummaaf gatii lubbuu baasan warri bilisummaaf gatii lubbuu baasan namootarraa waa'ee kee hubadhee jaallee gogsaa galmoo ijoollummaadhaa kaastee qabsoo kana kee turuu keerraallee namoota gurguddaa qabsoo kana keessa duraan wareegaman yeroo jaalle baaroo tumsaas ijaan argeera naan jedhanii jaalle Lemoo Qilxoo akkam ijaan agarteetta? Wallahi jaalle Lemoo Qilxuu ani agarree jaalle Lemoo Qilxuu seenaa isaa rabbi ramataa godhuuf ijaarraa abbaa gadaa yeroo naannoo keenyatti qabsoo kana eegalu isaan nama waa xiqqoo turanii qawwee tokko yaadadha qawwee kilaash dachaa kana qabatanii dhufan jaarraan faan qawween kun ka Lemoo Qilxuuti Lemoo Qilxuu baagaaraan seenee awwaalanii hundee amattaqiifaa hundee sheekaa faatu isa waan kana qawwee kanaan dhufee isaan qawwee kana achi uummanni awwaalee nuu baasee jedhanii gurbaa tokko kan amma biyya jira yeroo sana araarsoo Lemoo jennaanii isaan kanaaf qixxee isaa kanaaf adeeman qixxee isaan kun Khaliilaa Jimshiraa jennaan isaan kana adeeman jaartaaf adeeman qawweeleen tun ta'e Lemootii jechuu dhageenya Lemoo faana akkanatti carcarxirrootti lola akkanaa godhanii achitti nama hedduu waraana dargiirraa fixanii ifiifis achi wareegamanii yee jaarsi seenaa isaanii kana nuu hima yeroo san jaarsarraa dhaga'uu turre egaa seenumaaniin bari malee Lemoon garuu yeroodhaan argee 79 sana keessa yeroo isaan karaa asaboo kanarraa gad dhufaniiti walgahii wayii godhatanii dhufanii jaarmaa wayii qindeeffatanii dhufanii naannoo keenyaan yeroo san hin baaneewu 8 moo 7 yeroo kana 7 gara 7 dhuma sana fakkaata wiikiidha ganda keenya sana dhufanii jaarraa fa'aa wajjin achi taa'an yeroo sana nama Abdujaliil Abdallaa nama fajamu reediyoo TV kanarra dalagu kana fa'aa wajjin jiran bookee kan isaan kan ijoollummaan beekaa isaan kana fa'aa wajjin achi dhufanii fi
muka tokko jira guddaa odaa jedhanii kan waraanni jala taa'u buna keenya tokko buna tokko kan ol xiyyaa nama keenyaati achi ta'anii achirraa gaafa kaan yeroo san Soomaaliin xiqqoo gad deebitee qal'attee gamaa haga nutuu qachiisnee jalaa dachaan meeshaa fuunee fi ijoolleedha jala yaane baaroo akkasitti arge nama dheeraa nama gartee dheeraa nama magaalaa achi taa'u ture jaarraa fa'aa wajjin yeroo sanaa achi booda gara abbaa dhuga kuttanii gaaga kutee booda nama sana wareegamuu isaa dhageenye akkasiin beeka malee daarikti akkasii wajjin nama tokkoon beeka yeroo san qubee gaafa san isaanii wajjin nama sanii badhoomoo hin janiin nama kana nama isaa wajjin deemu badhaasaa moo badhaa nama janiin isaa wajjin deemanii nama qubee yeroo san takka jee ABC abajaa kana nu barsiise nu eegalchiisee achumaan fuuta baranneewu akkasittiin beeka malee baaroon beeku hedduu ijoollonni kan biraa yeroo sana bookee namni jedhu Abdiyaliil Kubbaan achi jedhanii dachaas nama jaamu namoota akkasitti hedduu warra yeroo sanatti kan hin beeku ni jira malee daaretti baaroon beeku. Egaa wanta amma hundumtuu irratti haasa'aa jirru bara dargii keessa waggaa 27 dura qabsoon immoo ergi wayyaaneen biyya qabatte immoo akkam ture sanarraayis waan nu ibsitu yoo jiraate. Yeroo sana dhugumatti qabsoon ummanni hawwii qaba ture yeroo san keessatti ummanni bilisummaa kana namuu ati akkasitti dammaqa akkasillee qabaachuu baatu yeroo sun hedduu ulfaataadha yeroo dukkanaati yeroo namni qubee takkitti laatiin tokko namni qubee waraqaa takka irra barreessee waraqaa sanaan magaalaa bahuu hin dandeenye yoo waraqaa san harkatti argan kasijjeessan yeroo ummatti namni keenya hawwii haa qabaatu naajuu malee dafee diininis wanni dhaati akka ammaa kanatti namni hin dammayne yeroo san keessatti hiree tokko ture Soomaaleen akka jirtutti ol tuulteeti naannoo keenya sanitti Soomaaleen naannoo hedduu waan qabatteef humni waraanaa hedduun waraana dabalamee gandi kun eegamma naannoo Hawaash kana Sabootland jaamu kanarraa ka'e hanga hunoo daangaa Soomaalee jaarsotti waraana bilisummaa Oromoo kana keessa osoo bultuu ganduma Oromoo osoo bultuu namni tokko eessaa deemta garam deemta osoo hin jenne yeroo san keessatti humna guddaatu naannoo san keessatti 78 70 fi keessattuu 9 kana akka Soomaaleen gad deebitee kanatti humna ture. Humni kun hanga 79tti humna jabaachi naannoo san ture haalli yeroo sana jiru bareedaa ture uummata keessa deemnee uummata namni dammaysuu hawwisoo ta'ee hawwisoon deemtee bakka adda addaa agarsiisuu nutu akkasitti hawwisoo ta'anii agarsiisuu turre akkasanii jira haalli yeroo saniitiif haalli ammaa adda yeroo ammaatti yeroo uummanni keenya dammaqee yeroo uummanni keenya bilchaatee namni Oromummaa beeku Oromiyaa beeku Oromiyaan yeroo san afaanuma namaarra jirti. Qubeen dablisum qubeen amma Oromootu laatiin kuni sumaatu gartee namaaga tokko matuma namaaga tokko jira wanni hundinuu yeroo san keessatti akkatti hin bal'anne Oromoo gadi hin bu'u mannis akka ammaa kanatti hin bilchaatee rakkoo fi cinqiin gartee tun yoo qabsoo godhan ni dabarti amma namni waa hunda baree biyya teenya kana namni jiru yeroo san keessatti watti wara uummata barsiisuu turan itti eenyu kaan Islaama kaan Kiristaana jaa haa ta'u san hunda keessa dabrame yeroo gaarii turame gaaka gaariitti yeroo san uummata dammayfame haalli uummata dammayftaa turame hedduu waan gaariidha uummanni naannoo sanaa bareedaa ture ati haalli ammaatiif haalli akkasitti garaagarummaa guddaa qabu. Egaa waggaa dheeraadha qabsoo keessa turuu kee kana qabsoo duris hin gaggeessaa turtanii fi qabsoon dur bosona Oromiyaa keessatti gaggeeffamuuf qabsoon amma biyya keessatti gaggeeffamaa jiru kan ammoo wal cinaa qabdee gaafa ilaaltu maaltu sitti dhaga'ama? Wallaahi ani hedduu qabsoo ammaan tana arguudhaaf hedduun gammada yeroo san keessatti nuti haalli hamaa keessa turre namatti bahuuf yoo namatti baane gartee nama dhokannee nama tokko lama miseensa godhannee sanarra baanaa qoonqoo nama sanii tuttuuta midhaan bitee wannu kennaa jiru akkasii hamtuu takka keessa dabarsinee bineensa nyaachaa namni gartee suutaan akkasitti boqqolluma hin taane namni jiru hamaa qabsoo akkasitti namni wal ummata keenyaan ati Oromoodha abiitii ta'e Oromiyaa ati kana jaanii yeroo sanitti himaa baan sanaa fi tanawoo wal baddii qabe
dachiif samiidha arra hedduunatti dhagayama tan arguu kiyyaaf waan hedduu arra Oromoon sadarkaa kanatti bakka hundaa nuti Oromoodha biyyi teenya Oromiyaadha nuti gartee lafa teenya irratti hin gabroomnu jettee Oromoon sadarkaa kanatti ka'uun hedduu nama gammachiisa hedduus naaf gammachiisa ani bagaan tan argeen jedha ilmaan Oromoo kana ta'uu isaaniitiif hedduun itti gammada kan biraa immoo wanni natti dhagahamu suma jira kanatti dhagahamu maali ummata Oromoo akkanatti bilchaatee sadarkaa kana gahee arra harka qullaa gaafa san nama tokko argachuudhaaf dhugatti yeroo dheeraa irratti dalaguu qabda fira isaarraan irratti dalaguu qabda nama isaarraan irratti dalaguu qabda waan adda addaatiin irratti deemtee nama isa beekuun waan garaagaraa gooteeti argachuu qabda yookaan nama argattu namni Oromoo ani hin jiru ani gartee gosa biraas itti himata gosa isaatti himata har'a immoo sadarkaa irra Oromiyaa namni irra jiru kana keessatti qabsoon Oromoo hawaasa keenyaa fi sadarkaa irra Oromoon irra jiru dhaabni yookaan jaarmayni yookaan irra namni gartee irra Oromoo tahee irra jiru keessattuu hedduu namatti dhagayama bakkaan ani irra Oromoo irra jirtuu fi bakka namoonni sila irra bilchaanne dammayne irra jiru tunanatti dhagayama nagaddisiisa keessattuu jaallan kaleessa qabsoo irra waliin turre jaallan kaleessa irra qabsoo kana hadhaa meeqa waliin dabarsin ka jaallan akka jaallan amma maqaa dha'ee bituu hin dandeenye ijoolleerraa kaasee sadarkaa hogganaatti miseensotarraa jaallan akka Nadhii Gammadaa akka Guutamaa Hawaas akka Burisoo Boruu akka Leencoo Elemoo akka Gadaa Boruu Ibsaa Boobee Niinyuun Sinjaa Magarsaa Roobaa Hordofaa Roobaa Tunnee Roobaa namoota Turee Willoo Addeessaa Waaqoo Gadaa Gammadaa Abbaa Xiiqii Bariiso Eenyuun Siima Aanessoo Waaree Daddafaa akka Daddafaa akka Baroodaa Boruu akka Guulaa Galmoo Urreessaa Gadaa eenyuun siimee siifita dubartiirraa akka Juukii Bareentuu akka Biiftuu akka Ayyaantuu Roobaa akka Dastuu Raamii akka Murattuu Raamii akka Faayoo eenyuun siimee siifita jaala kiyya har'a sana hunda namni arguu dadhabee walitti dhufanii waliin haasawanii rakkina Oromoo kana rakkina har'a nurra jiru kana xumuruudhaaf sadarkaa tokkotti walirra gaanii waliin namni keenya walitti dhiyaachuu dadhabee namuu goojjoo jajjaarratee goojjoo umattuu nun baafne goojjoo gar takkaan nun dhayne tana jaarratee namuu godatti hoggaa namuu har'a walitti dhufnee waliin jaallan kun haasofnee waliin teenyee furmaata barbaaduu dadhabuutu natti dhagayamaa jaallan hedduun nu biraa wareegamee waadhaa hedduu keessa dabartee haala akkasiiti jaala kiyya ani akkas keessa turre daawwattootaaf dhaggeeffattoota Qaanqee Show gaaffiif deebiin jaallee Gugsaa Galmoo wajjin goonan xumurre torban kutaa lammaffaaf kan xumuraa isiniif qabadhee dhiyaadha. Ayyume kagootame kakatoo karaafiitti dabne Oromiyaaf jennee bilisumaaf jennee bakkaan kenna kaayootaani digaamaaf nagumaasaani Oromiyaaf jennee bilisumaaf jennee bariin jiru kakka kenna safii gabroomee jiraatu Oromiyaaf jennee sarree gallee akka soofnu lubbuun seenaa wareegamtu Oromiyaaf jecha bilisumaaf jecha Oromiyaaf jennee bilisumaaf jennee Oromiyaaf jecha bilisumaaf jecha. Olola gantuuti aafi fudhatina jabaadha Oromoo waboo kenna wajjin limoona jabaadha Oromoo waboo kenna wajjin limoona olola diinaati aafi fudhatina olola gantuuti aafi fudhatina jabaadha Oromoo abaa'oodha qabna limoona jaba
ada Oromo itti fufaa qabsoo ni booda Kabenya vive kumsale katota na baochiru Oromiya kete diru martete Hardaji ne ochatine baruta na jalapanu Oromiya kete diru martete Bakame de dutino chulu puju mautalate Oromiya kete diru martete Sena kapti guma kapti luputa ma pare gamte Oromiya kete Oromiya jenne,